Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Barichi raawwatameera. Mootummaan Waaqayyoos dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Wangeelattis amanaa. Wangeela Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 15. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyo kan isin jaalatu, isinillee Waaqayyoon kan jaalattan hundumti keessanii yeroo hundumaa mana Waaqayyoo keessa jiraachuudhaan sagalee Waaqayyoo hordofaa kan jirtan, bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee Waaqayyoo kana dhagaa kan jirtan hundumti keessan nagaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii? Ameen. Galateeffamuun amala waaqummaasaa kan ta'e galata Waaqayyoo jennee arraba keenya saaqnee akka isa galateeffannu kan nu gargaare maqaan Waaqa keenyaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf yaa ta'u. Akkasumallee maqaa isaa waamnee maqaa ishee dhiisuun kan nuuf hin danda'amne bakka inni jirutti isheenis kan argamtu maqaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam mirga ilma isheetti kan kabajamtee fi kan ulfaatte nuuf haa taatu. Itti dabalees yeroo hundumaa kan nuuf kadhatanii akka nu fayyinuuf yeroo hundumaa kan nu yaadan fuula Waaqayyoo kan nuuf dhaabbatan waa'ee keenyaa fi kadhannaadhaan jiraachaa kan turan ammas kan kadhachaa jiran maqaan qulqulloota Waaqayyoo gufuun miila keenya akka hin rukunne Waaqayyo biraa ergamuudhaan kan nu eegan, kan nu gargaaran, kan nu jajjabeessan maqaan ergamoota Waaqayyoo hundi isaaniiyyuu akka kabajaa fi kennaa isaaniitti akka Waaqayyo isaan kabajee, isaan jaalatee, isaan ulfeessetti kan galatoomanii fi kan ulfaatanii nuuf yaa ta'ani. Egaa barnoota keenya waa'ee tsoomii keessatti yeroo darbee faayidaan tsoomii maal akka ta'e waliin ilaalle irraa faayidaan tsoomii daandii jireenya keenya qajeelchuudhaaf jireenya hafuuraan cimnee qorumsa nutti dhufu akka dandamannuuf fedhiiwwan hin barbaachisne ittisuuf jireenya gaabbii akka jiraannuuf tajaajila keenya tajaajila dhugaa taasisuudhaaf dhiphina adda addaa irraa kan nu oolchu horiisaan Waaqayyoo yeroo dhufu dhiifama kan nuuf argachiisu humna seexanaa kan nu injifachiisu foon keenya lubbuu keenyaaf kan bichisiisuu fi mootummaa Waaqayyoo isa bara baraa argachuudhaaf akka nu fayyadu faayidaa tsoomii keessatti waliin ilaallee turre irraa jechaadha. Egaa guyyaa irraa kan ammoo mata duree godhachuudhaan barichis raawwateera, mootummaan Waaqayyoos dhiyaateera, yaada garaa keessanii geeddaradhaa, wangeelatti amanaa kan jedhu wangeela Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irraa jecha Waaqayyoo ulfaataa kana irra dhaabannee yookaan immoo bu'uura godhanneetoo kan waliin barannu ta'a jechaadha. Egaa Waaqni abboolii keenya abboota darban gidduutti argamee barsiisaa gorsaa daandii qajeelchaa kan ture har'as anaa fi isin gidduutti argameetoo nu barsiisuun fedhaa fi jaalalasaa nuuf yaa ta'u. Waan barsiise ittiin jiraachuu waan barsiise hojiitti hiikuu kan danda'u Waaqayyo qofadha. Aniif isin garuu dadhabdoota dadhabbiif badii keenya balleessaaf gidiraa keenya too nutti ilaalin nu eegee nu tiksee saatii kanaan kan nu ga'e har'as immoo lama sadis taatanii yoo maqaa kootii wal geessanii ani immoo isin gidduuttan argama gaaffii keessaniif deebii isiniifan kenna isinan eebbisa jedhee kan waadaa nuuf galee ture. Har'as anaaf isin gidduutti argameetoo akka nu barsiisu akka nu gorsu iccitii isaa fagaatee jiru dhiyeessee isa dhokatee jiru immoo ifatti baasee anaa fi isin akka nu barsiisu akka nu gorsu akka daandii nu qajeelchu fedhaa feeyyama isaa nuuf yaa ta'u. Egaa barichis raawwatameera, mootummaan Waaqayyoos immoo maal ta'eera dhiyaateera, yaada garaa keessanii geeddaradhaatii wangeelaan jiraadhaa jedhe gara Waaqayyootti deebi'aa jedhe maatii Waaqayyoo. Egaa wangeela Maatewos Maarqos irratti kan dubbatame kuni kan yeroo sanaa otoo hin taane har'as kan nu fayyadudha. Mootummaan Waaqayyoo yeroo ammaa kanas yeroo itti dhiyaattee jirtudha. Yeroo itti yaada garaa keenyaa qalbii keenya jijjiirrachuu qabnudha yeroon ammaa kun. Barichis dhiyaateera jedhe. Barichi immoo yeroo fi guyyaa isaa hin beektani waan ta'eef dammaqaayi
yeroo hundumaa kadhannaadhaan jiraadhaa jedhe nuti ganaa qabeenya godhanna ganaa gaa'ela dhaabbanna garaa mana ijaarranna ganaa bashannannee makiinaa bitannee waan barbaanne akka barbaanne jiraanna otoo nuti jennu otoo gaabbiin galiin otoo mana waaqayyoon gargaariin hiyyeessota otoo hin gargaariin mootummaan waaqayyoo dhiyaattee jechaadha saba waaqayyo guyyaatti waaqayyo dhufeetoo gaariif yaraa adda baasu qabadiif ingirdaadha adda baasu sana maal ta'eera jechaadha dhiyaateera jechaadha kanaaf maal gochuu qabna yaada garaa keenya jijjiirrachuu qabna qalbii keenya jijjiirrachuutii qabna gara waaqayyootti deebuutii qabna jechaadha yeroo sana kan nuti mootummaa isaa argannu soomaaf boo'ichaa fi gaddaan yeroo isaa yeroo badaadha yeroo isaa yeroo nama sodaachisuudha waan ta'eef maal gochuutii qabna gara waaqayyootti deebuutii qabna jechaadha waaqayyoon kadhachuutii qabna jechaadha soomuutii qabna jechaadha akka barbaanne jiraachuun nu ga'a akka barbaanne nyaanne dhuguunis maal ta'a kanarra nu ga'a jechaadha yeroo waaqayyo dhufuun beekamu gaabbiidhaan soomaa fi sagadaan gara waaqayyootti deebuutii qabna jechaadha maatii waaqayyo egaa akka mana amantaa keenyaatti tibbi amma keessa jirru kun akkuma hundumti keenya iyyuu beeknu tsoomiidha waan ta'eef tsoomiin kun akka mana amantaa keenyaatti gosoota akkamii qaba kan jedhu olaalle tsoomni bakka lamatti qoodama akka mana amantaa keenyaatti bakka meeqatti qoodama bakka lamatti qoodama innis tsooma dhuunfaa yookaan immoo tsooma fedhii fi tsooma labsii kan jedhamudha jechaadha bakka meeqatti qoodama jechaadha bakka lamatti qoodama tsooma dhuunfaa yookaan tsooma fedhii fi tsooma labsii kan jedhamudha jechaadha maatii waaqayyo egaa tsooma dhuunfaa kan nuti jennu tsoomni kun namni kamiyyuu fedhii isaatiin waaqayyo irraa eebbaa fi dhiifama argachuudhaaf jecha kan tsoomudha jechaadha egaa tsoomni labsii fi tsoomni dhuunfaa kun garaagarummaa qaba tsoomni dhuunfaa kun ilmi namaa maal gochuudhaaf gara waaqayyootti deebuudhaaf gaabbii galuudhaaf cimeetoo amantaa isaarra waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf fedhii isaatiin kan tsoomudha tsooma labsii sanaan alatti jechaadha gosa qabu isaanis tsooma labsii sanaan alatti tsoomni dhuunfaa nuti tsoomuu qabnu waaqayyo irraa eebbaa fi barakata argachuudhaaf jecha kan fedhii keenyaan tsoomnu innis bakka saditti qoodama tsoomni maalii kun tsoomni dhuunfaa kun bakka saditti qoodama jechaadha innis tsooma abaaboo yookaan immoo tsooma tsigee kan nuti jennu tsooma abaaboo yookaan immoo tsooma tsigee kan nuti jennu sanadha inni lammaffaan tsooma bara haaraa yookaan immoo tsooma qaammee kan jedhamudha inni sadaffaan tsooma abbaa gaabbii keenya bira deemne gaabbii fudhannu jechaadha kanaaf tsoomonni amma sadan nuti jennu kun maal jechaadha kan dhuunfaa keenyaan fedhii keenyaan kan nuti tsoomnudha jechaadha maal argachuudhaaf jecha waaqayyo irraa eebba argachuudhaaf jecha amma tsooma abbaa gaabbii bira deemne tsoomnu kun tsooma fedhii jalatti haa ramadamu malee namni kamiyyuu nama tsoomuu qabudha namni gaabbii gale hundumtuu maal gochuutii qaba fedha hin jedhamu inni kun garuu tsooma dhuunfaa jalatti tumamee jira jechaadha tsooma dhuunfaa jalatti tumamee jira maaliif dhuunfaa ta'e nu qofa ilaallata waan ta'eef ani har'a yoon gaabbii gale dhaabbataa miti waan ta'eef ani tsooma dhuunfaa jalatti ramadameef fedhiidhaan tsoomuu qabnaa dirqama tsoomuu hin qabnu jennee akkasitti fudhachuu otoo hin taane tsoomni abbaa gaabbii bira deemnee tsoomnu kun maaliif tsooma dhuunfaa kana jalatti ramadame jennee olaalle ani fakkeenya har'a gaabbii galuu hin danda'a abbaan gaabbii koo ji'a tokko kan torban tokko naa kennuutii danda'a sin immoo kan namni biraa immoo ji'a irraa ta'uu danda'a tokko immoo torban lamaan irraa tokko immoo ji'a lamaan irraa abbaa gaabbii bira dhaqeetoo gaabbii isaa fudhachuu danda'a kanaaf yeroon isaa murtaa'aa miti waan ta'eef yeroo kamuu namni gaabbii galuu danda'a waan ta'eef tsooma dhuunfaa jalatti ramadame jechaadha malee hundi keenya iyyuu abbaa gaabbii keenya bira deemne tsooma kana namni hin tsoomne hundumtuu hin jiru garuu yeroon isaa murtaa'aa miti waan ta'eef yeroo barbaadanitti abbaa gaabbii keenya bira deemnee fudhanna waan ta'eef tsooma dhuunfaa kana jalatti ramadamee jira jechaadha egaa tsooma abaaboo tsigee kan nuti jennu tsooma dhuunfaa kana jala kan jiru lagachuun kun kan lagatamu akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 26 hanga 3-6ttidha fulbaana meeqa fulbaana 26 kaasee hanga 3-6tti tsooma abaaboo tsigee kan nuti jennu yookaan immoo tsooma tsigee kan nuti jennu kana yeroo itti tsoomamudha yeroo kanatti yaaddannoo haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam gara biyya Gibxii yookaan Misiriitti yeroo isheen baqattu beela'uu dheebochuu fi rakkachuu ishee yaaddachuudhaan kan nuti tsoomnudha jechaadha haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam sababa waaqayyoon deesseef sababa qoricha deesseef qoricha sana yookaan immoo aangoon irraa fudhata biyya kana bulchaa kan jedhamu mootonni biyya sana jiran hundi irratti inaafuudhaan ishee ajjeesuudhaaf ilma ishee ajjeesuudhaaf yeroo irratti ka'aa turanitti ishee maal goote
gara Gibxi yookaan immoo gara Misriitti baqatte jechaadha. Dheebotteetti jechaadha. Beelofteetti jechaadha. Rakkoo guddaan ishee irra ga'eera jechaadha maatii Waaqayyoo yeroo sanatti fulbaana 26 kaase hanga sadaasa ja'aatti. Hanga sadaasa ja'aatti. Kanaaf nuti kana yaaddachuudhaan maal goona? Hin soomna jechaadha. Hin soomna. Hin soomna jechaadha. Egaa har'a namoonni baay'een haati keenya qulqulleettiin dubaroo maaramii isheen hin barbaachistu Waaqayyoon alatti nun barbaachistu jedhanii afaan isaanii guutatanii kan dubbatan lakkoofsan qabani. Garuu haati keenya qulqulleettiin dubaroo maaramii beeloftee dheebottee Waaqayyoon baattee gammoojjii Misrii keessa maal gochaa turte? Baqachaatii turte jechaadha. Baqachaatii turte jechaadha. Waaqayyooti ishee filate jechaadha. Kanaaf nuti immoo kan Waaqayyo wajjin makaraa siqaayii adda addaa agarte kana har'a inni irraanfannaa yoo jenne inni kun gaaffiidha jechaadha. Kuni wangeela xiqsii biraallee nu barbaachisu. Haati keenya qulqulleettiin dubaroo maaram Waaqayyoon deesseetti kabajamtuudha. Kennaa qabdi. Waaqayyo jaalatee isheerraa dhalateera. Waaqayyo immoo jaalatee isheerraa dhalate nuti immoo yoo jibbine taakkuu tokko siqsuus hin dandeenye. Xiqsii biraan nu barbaachisu inni kun. Haati keenya qulqulleettiin dubaroo maaram akkuma aniif sin haadha keenya jaalannu sana Waaqayyo immoo caala haadha isaa jaalata. Makaraa wajjin siqaayii adda addaa wajjin agarteetti. Gammoojjii keessa wajjin oliin gadi korottotteetti waan ta'eef. Kanaaf har'a namoonni baay'een haadha isaanii hin jaalatu. Namni haadha isaa jibbu hin jiru. Otoo nuti haadha keenya ani fakkeenya otoon haadha keessan arrabse nan jaalattan isin. Na loltu. Sinis haadha kootoo arrabsitanii anis immoo sin hin jaaladhu sinan jibba jechaadha. Akkasumas Waaqayyo yeroo haadha isaa gadi qinyu kana yeroo afaan hin taaneen ishee waamnu kana dubartoonni warri wangeela lallabnadhanii manaafiqii keessatti jiran aniif isheenoo qixxeedha nama fooniiti warri afaan isaaniitiin jedhanii dubbatan sana Waaqayyo ammatti gaddu nuti tilmaamuutii dandeenya jechaadha. Kanaaf haati keenya qulqulleettii dubaroo maaram uumamtootaatii oli uumaadhaan moo gadii kan jedhamteef ishee malee Waaqayyoon garaatti kan baatan jiru. Ergamoonni Waaqayyo Suraafeelii fi Kirubeeliyyuu amma isheen gaane jechaadha. Waaqayyoon baanne kaa garaa isaaniitti. Eebbifamtuudha bakka kan ishee gitu hin jiru. Waaqayyo kan garaatti ji'a 9 baate hin jiru. Kanaafiyyuu inni kun adda ishee taasisa. Kanaaf kana yaaddachuudhaaf jecha kan nuti xoomii kana xoomnu. Duuka bu'onnis labsiin osoo hin taane fedhii isaaniitiin xooma waan turaniif xooma dhuunfaa jedhame jechaadha. Egaa duuka bu'onnis labsiin osoo hin taane fedhii isaaniitiin xooma kana xoomaa waan turaniif xooma dhuunfaa jalatti maal ta'ee jira? Ramadameetu jira jechaadha. Inni lammaffaan xooma bara haaraa yookaan immoo xooma qaammee kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a 13ffaa jedhamtee kan beekamtu sana qaammee guyyaa tokko kaastee hanga guyyaa 5tti yookaan guyyaa 6tti ooltu sana hawwii gaarii bara dhufu arguudhaaf Waaqayyoon bara nagaa jaalalaa fi fayyina akka nuuf kennuuf fedhaan kan xoomnudha. Egaa barri moofaan ba'e bara haaraan gaafa galu maal goona jechaadha nuti. Yaa Waaqayyo bara moofaa kana keessa kan nu jiraachiste kan nu eegde yoo nu geesse ammas immoo bara haaraa kanatti qalbii haaraadhaan yaada haaraadhaan amantii keenya illee nuuf cimsiiti laphee keenya illee nuuf baniiti bara kana bara haaraa kana nu haaromsi cubbuu keenya asmarratti nurraa dhiqiiti nutis immoo gaabbii galleerra waan ta'eef kunoo xoomaa jirra waan ta'eef cubbuu keenya nurraa dhiqiiti nu qulqulleessi bara haaraa kanatti nu ceesisi jenne hawwii bara sana keessa hawwii gaarii arguudhaaf jecha Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf jecha maal goona hin xoomne jechaadha. Bara moofaa sun darbeera bara haaraa kana keessatti yaada haaraadhaan qalbii haaraadhaan gaabbiidhaan bara kana keessa akkan jiraadhu yaa Waaqayyo na gargaari jennee kan nuti xoomnudha jechaadha bara haaraa kana keessatti kan nuti xoomnudha jechaadha. Kanaaf xoomni bara haaraa kunis xooma maalii jalatti ramadamee jira? Xooma dhuunfaa jalatti ramadameetu jira jechaadha. Egaa inni kan biraa xooma abbaa gaabbii irraa fudhanneetu nuti xoomnu. Akkuma mata duree irratti barichis raawwatameera mootummaan Waaqayyoof dhiyaateera yaada garaa keessanii geeddaradhaatii wangeelatti amanaa gara Waaqayyootti deebi'aa jedhee akkuma dubbatame kanaafuu cubbuu keenya dhiibnee gara lubaa deemnee gaabbii fudhannee kan nuti xoomnudha jechaadha. Egaa ilmi namaa kamiyyuu yeroo ammaa kana keessatti kan cubbuu hin hojjenne lafa kanarratti uumamee hin jiru jechaadha. Kan cubbuu hin hojjenne hin jiru. Eenyumayyuu maan taane. Gara bara dhumaa kana immoo cubbuun babal'achaa deemu. Wal jibbuun hin dhufa. Jaalalli qorraa dhufa. Namni dabarsee wal kennuun hin baay'ata bara dhumaa kana keessa immoo. Cubbuu baay'eetu jira jechaadha. Kanaaf bara kana keessa nama akkamiitu fayyuu danda'a? Nama akkamiitu Waaqayyo wajjin jiraachuuti danda'a?
nama yeroodhaa gara yerootti mataa isaa deemee lubattuuf agarsiisuudhaan cubbuu hojjenneerra gaabbii nu barbaachisa gara waaqayyootti sagaduu nu barbaachisa tsooma nu barbaachisa yeroodhaa gara yerootti kadhannaa nu barbaachisa waan ta'eef nama yeroodhaa gara yerootti gara lubaa deemeetu gaabbii galu ammaan fayyuu danda'u badii gara qorumsaatti akka seenneef cimaatti kadhadhaa kan jedhameef isa kanaaf qorumsa guddaa jira waan ta'eef rakkoo guddaa jira waan ta'eef dhibbuu guddaa dhufa waan ta'eef maal gochuutii qabna gaabbii galuutii qabna jechaadha gaabbii keessa ka maaltu jira tsoomatu jira sagadatu jira kadhannaatu jira waan baay'eetu jira fayyina lubbuu keenyaaf kan ta'u biyya lafaa kanarratti illee qorumsa irraa akka nuti oollu kan nu taasisu maanni tsooma jechaadha tsooma nuti abbaa gaabbii keenya bira deemne qalbii keenya jijjiirrannudha jechaadha namni qalbiin jijjiirranne yoo ta'e gara mootummaa waaqayyoo seenuu hin danda'amu maaliif cubbuudhaan mana mootichaa seenuu hin danda'amu kaa bakka qulqulluudha waan ta'eef cubbuu keenya maal gochuu qabna ofirraa dhiquutii qabna nama jibbaa turreera nugaa nama hamachaa turreera nugaa qabeenya namaa hawwineerra nugaa fudhanneerras nugaa waa waaqayyoon jaalanne hunduma waa baay'ee hojjenneerra anis isinis jechaadha namni waan gaarii hundi keenya too gaarii taanemma biyya lafaa kana dhiisneetoo akka abbootii keenya gadaamitti galleetoo jireenya lubbuu keenya jireenya caalchifanne jireenya foonii keenya kana asumatti dhiisne akka abbootii keenya amma fixeensa arraabanii dhagaa boraafatanii baala mukaa nyaatanii umurii isaanii gogaa uffatanii sansalata hidhatanii gadaamii garaagaraa qaala adda addaa gammoojjiitti kan galan jireenya biyya lafaa kana nuffineerra isheen gatiin qabdu warraaf malee faayidaa tokko illee hin qabdanii warra jibbanii too ba'an jechaadha warri gaarii hojjetan jennee nuti yaan kanaaf biyya lafaa kanarra kan jiraatu hundumtuu anatu caalaa warra olof qaqqaban warra olof guddisan warra ajaja waaqayyoo dhiisanii ajaja wangeelaa dhiisanii faallaa wangeelaa warra deeman warra wangeelaa harkatti baatanii wangeela keessa isaa maqaadhaaf qofa wangeela warra baatanii deeman warra akkanaa baay'ata addunyaa kanarratti kanaaf maal jedhere gara kootti deebi'aa jedhe gara kootti deebi'aa waaqayyo garaa laafaadha amma feene yoo cubboo hojjenneyyuu amma feene gidiraa yoo hojjenneyyuu sinirraa badaa cubbamoota waan ta'eef hin jenne ani jalqabayyuu gaafa nufuuf addaam isa gidiraa hojjete cubboo hojjete seera cabse sana barbaacha kanan dhufe yookaan immoo cubbamoota barbaacha kanan dhufe jedhe garaa laafachaadha waaqayyoon otoo cubboo hojjenne sin cubboo hojjettaniitti badaayii otoo jedhe namni gara mootummaa isaatti galu tokko illee jiru yoo cubboo hojjettanii gara kootti deebi'aa jedhe cubbuu keessan dhiisaati qalbii keessan jijjiirradhaa jedhe du'aan jenne kanaaf qalbii jijjiirrachuun ani hankeenya jechaadha maatii waaqayyoo kanaaf barichis raawwateera mootummaan isaa dhiyaateera yaada garaa keessanii geeddaradhaa wangeelattis immoo amanaa jedhamee barreeffamee jira jechaadha egaa kana mata duree kana godhachuudhaan waaqayyo gooftaan keenya nu gidduutti argame kan nu barsiise kan nu gorse maqaan waaqayyaa baraan gabaraatti kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u galanni waaqayyoof haa ta'u hanga bara baraatti ameen